Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota yoyyaa haa qabdu sinin jedha jirra jirtu baga jiraadha. Har'a viidiyoo gabaabduu akkasini qabadhee isin dhufee jira. Sheer, laayik, kooment, duuyit osoo godhin biran darbinaa sinin jedha. Warroonni tiktookii koo jala jirtanii fi warroonni jecha hin taane afaan keessan keessaa darbaa jirtan jechuudha. Malsi keessan isiniif deebisuu dhufeetiin jira. Malsi keessan koomentii jalatti, deebii keessanis koomentii jalatti naa kaasiniin jedha. Tokkoffaa gaafiin kiyya inni jalqabaa rifeensi bilisee kan shii miti wiigii ofitti hidhattee deemtii naan jedha. Achiin booda wiigii kanayyuu ittiin qabnee fuunee ajjeefnaa jedhan. Ittiin qabanii wiigicha ishee mataarraa qabdu sanii ittiin hidhanii ajjeesanii naan jedhan. Anatu wiigii dhaqee jira. Amma na laala. Mataan rifeensi kun wiigiidhamoo wiigii miti kan jedhu amma filafiitii keessanitti isinitti argisiisa. Isinis immoo ija keessaniin ilaala. Tokkoffaa ani nama kallee saree haa ta'u, kallee adurree haa ta'u, kallee abbaa barbaadee haa ta'u. Warri kaan ifa manaa godha. Warra na tuqee hin jedha. Kallee sana fuudhee ofitti akkatti laxxafee akka inni mul'anne akkatti ofitti laxxafee asii shaashii fidee shaashicha fidee isin agarsiisa maal godhan fidee ofitti laxxafee achiin booda kan achi dha'ee achiin isitti hidhee akka eegeree akkas godhaa oolu miti an galata rabbii galannaa ga'u ulfinni rabbii hin badin. Rabbii dhumatu ganama hiree naa kenna. Hiree rabbi namaa kenne beektani? Hiree rabbi namaa kenne. Dhalannaan ittumaan dhaladhe. Siniiree ittumaan dhaladhe akkasumatti hin jirallee har'allee borullee jechuudha. Jijjiiramuus hin danda'u. Rifeensi bilisee hin jijjiiramaa warri jettaniif hin jijjiiramu. Sinittan agarsiisa. Digalee fakkeenyaaf warroonni kallee mataatti laxxafatanii cirraash akkana dhoksatanii deeman. Hibilaanyi warra dubartii kallee mataatti laxxafattee deemtu fuutanii hibilaan gaafa dhaqxe ofirraa fuute si jala dhuftee ciiftu akkatti of jala ciiftu hin beekan. Tokkommoo akkas isiniin jedha amma gara hojii keenyaatti deema. Rifeensi kun kan biliseeti moo kan bilisee miti kan jedhutti deema. Amma gaa filafiitii keessanii kaameraa filafiitii keessanitti biliseen isinitti argisiifti. Warroonni immoo rifeensi kun kan bilisee miti naan jettanii fi ana miti kan itti qaana'u, ana miti kan itti affaru, isinitti affara isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer, kooment, duuyit gochuudhaan adaraa rabbi, adaraa waaqayyo biraan naagaa yoo na jaalattan biraan naagaa. Isinii galee isiniif immoo warroonni rifeensa keessan kallee kan itti laxxafatan irraan adda kan ta'e akkamitti rifeensa keenya saffisaan guddifachuu dandeenya yoo naan jettan immoo viidiyoo isiniif hin hojjedha. Viidiyoo asirratti fideen sii gadhiisa. Yuutuuba kiyya irratti mata duree tiktookii bilisee hamboo jala kan jedhu liinkiin hin jira. Gisuma takka kiliinoo goote yuutuuba kiyya keessatti geessa dhaqxee achi keessatti ilaalta jechuudha hanga macarrashaa ta'a. Amma garuu gara kamitti deemaa jirra? Gara rifeensi bilisee kan shiiti moo kan shii miti kan jedhu itti deemaa jirra jechuudha. Fidadheen dhufeen jira. Kan itti mataa kiyya baqaqsee ilaalu jechuudha. Yoon barbaade kanaanis filuu nan danda'a. Siraataan hin miiccadhaa, siraataan hin filadhaa, siraataan seera mataa kiyyaa nan eeggadhaa. Rifeensa kiyya nan kunuunsadhaa. Kanaaf ishee xiqqishoo kanaan filuu nan danda'a jechuudha. Warroonni immoo miiccee akkasumas walitti xaxxalee caccabaasaa keessaa baasee qibaatitti dibee kunuunfatee hin deemneef hibilaanyi. Warra jaarsa keessan jala jirtaniif illee hibilaanyi isiniin jedha. Sheer, laayik, kooment gochuudhaan hin irraanfatina. Amma isinittan agarsiisa. Na laala asiin baqaqsa. Asirraan gadi isiniin baqaqsa. Achiin booda kalleen jechuudha laata. Kuni kalleen kun kallee rabbiin biliseedhaa uume malee kallee
ani lafaa fuudhee ofitti laxxafee miti jechuudha. Isinii galee amma immoo asiin isinii kan asirraan isinii dhufa. Qilleensa na rakkisaa jira. Asirraan isinii dhufa. Amma asirra hin argitu isin kun kallee fuuluma kiyyaa wal fakkaata. Kallee rabbiin na uume jechuudha. Kallee namni ofitti laxxafee miti. Achiin booda akkas gootanii kana baqaqsitu. Akkas baqaqsiisanitti agarsiisa. Kun qabatamaadhaan rifeensa bilisee ta'uu harragaaggaxaniitu jechuudha. Kun rifeensa bilisee ta'uu harragaaggaxaniitu jechuudha. Isinii galee hanga duuba dirasitti banee isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Isinii galee kanaafuu warroonni biliseen rifeensa ishii miti naan jettan itti qaana'a, itti affara. Isinii galee ana miti kan itti affaru isiniin jedha. Warroonni viidiyoon kun simbira geesse wantoonni akka anaan na bira gahe kun simbira gahe yoo jiraate maal gootu? Laayikii viidiyoo hojjedhaatii godhaatii ittiin baasaa biraan. Isinii galee warroota nuti warra abbaa tiktookii eeyyakkaa, nuti warra abbaa maalii eeyyakkaa, nuti akkasidha kaa, miilli keenya nu cabe kaa, hin duune kaa, hin baane kaa warra jedhu biraan naagaa. Okay? Warra sa'aatii 24 kallee mataa irratti godhatee deemu biraan naagaa. Warri kaan immoo warra na tuqeef malee warra nan tuqneef miti. Warri kaan immoo dhiifama naaf godhaa. Waan rifeensa qabduu fi gadi baatee biliseen nuqeeqqii naan hin jedhina. Isinii galtee miti dubbiin naan hin jedhina. Tokkoffaa warroonni rifeensa namaa bittanii rifeensa namaa ofitti qaxxaltanii deemtan jechuudha. Birrii ittiin rifeensa namaa bittan. Ittiin qibaatii bitadhaa. Ittiin shaampuu bitadhaa. Miicadhaa. Keessasaa qulqulleeffadhaa. Qibaatii fuudhaa gixxiitti godhaa. Guyyaa 3 miicaa. Filaa. Qibaatiitti godhaa. Kanaan booda ofuma isaatii faaffa'ee ofuma isaatii dheerataa jechuudha. Yoo ati rifeensa keessa kana qulqulleessuu dhiiste, miicuu dhiiste, kunuunsuu dhiiste, yooti ganaa kan namni biraa kallee irratti hodhee akkasitti kallee irratti sii xamaxamee akkatti sii hodhe fiddee yoo ta'u irratti laxxafte rifeensuma ishee kana ishee qulqullina hin qabne. Ishee torbanitti gizee akka yookiin immoo torban 2 keessatti torban 3 keessatti miiccitu kalleen namaa sun yoo dhufe kallee irratti gadi laxxafamu kan keessana ishee jirtu sanuu sirraa fudhate wanti si hafuun jiru zeeroo tabbaa jechuudha. Kanarraa maal goota? Sin gorsadha. Ana si gorsa. Maalitti gootuun sitti? Ishee ittiin dhaqxee rifeensa gandaa bittu sana. Ishee ittiin dhaqxee irratti marfeedhaan hodhisiiftu san maal goota seeti? Ittiin qibaatii bitiitii maaltu mataa naa dheeressa? Rifeensi kiyya buqqaa jirti akkamittiin rifeensa kiyya ofirra tursiisuu danda'a? Jedhaatii warroota akka keenya kana doktora ta'ee anamma doktora dhexxoo inni kan otoon baratiin doktora eeguutti moggaasaa bara. Anamma doktora rifeensaa ta'ee otoon bilisee doktora osoo hin jedheeyyuu nan danda'a jechuudha. Isinii galee kanaafuu warroonni rifeensa keessan kunuunfachuu barbaadan kanuma keessan kunuunfadhaa, miicadhaa. Kan sinitti haftu wiigii gandaa miti. Kan sinitti hafu kallee gandaa miti. Kan sinitti hafu yoo dhumallee kutaa keetti galte ofirraa fuutee lafa keessa waan ta'eef kan sitti haftu immoo ishuma tana waan taateef dhalaan shaamarran na jala jirtan. Isinuu na jala jirtan. Warri na jala jirtan immoo warra na jala hin jirreef sheer godhaa. Qulqulleeffadhaa mataa keessan. Miicadhaa. Filadhaa. Qibaatii dibadhaa. Isinii galee kanaadha isiniin jedhaa. Galatoomaa. Ulfaadhaa. Laayikii. Sheerii. Hin dagatinaa. Okay? Bye. Viidiyoo itti amma walitti deebinutti. Bye. Isiniin jennee jira. Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota yoo yaa haa qabdu. Isiniin jedha.
sirra jirtu baga jiraattan. Har'a viidiyoo gabaabduu akkasii qabadhee isin dhufee jira. Sheer, laayik, kooment, duuyit osoo godhin biran darbinaa isiniin jedha. Warroonni tiktookii koo jala jirtanii fi warroonni jecha hin taane afaan keessan keessaa darbaa jirtan jechuudha. Malsi keessan isiniif deebisuu dhufeetiin jira. Malsi keessan koomentii jalatti, deebii keessanis koomentii jalatti naa kaasiniin jedha. Tokkoffaa gaafiin kiyya inni jalqabaa rifeensi bilisee kan shii mitii wiigii ofitti hidhattee deemtii naan jedhan. Achiin booda wiigii kanayyuu ittiin qabnee fuunee ajjeefnaa jedhan. Ittiin qabanii wiigicha ishee mataarraa qabdu sanii ittiin hidhanii ajjeesanii naan jedhan. Anatu wiigii dhaqee jira. Amma na laala. Mataan rifeensi kun wiigiidhamoo wiigii miti kan jedhu amma filafiitii keessanitti isinitti argisiisa. Isinis immoo ija keessaniin ilaala. Tokkoffaa ani nama kallee saree haa ta'u, kallee adurree haa ta'u, kallee abbaa barbaadee haa ta'u. Warri kan ifa manaa godha. Warra na tuqee hin jedha. Kallee sana fuudhee ofitti akkatti laxxafee akka inni mul'anne akkatti ofitti laxxafee asii shaashii fidee shaashicha fidee isinitti agarsiisa maal godhan finnee fidee ofitti laxxafee achiin booda kan achi dha'ee achiin isitti hidhee akka eegeree akkas godhaa oolu miti an galata rabbii galannaa ga'u ulfinni rabbii hin badin rabbii dhumatu ganama hiree naa kenne hiree rabbi namaa kenne beektani hiree rabbi namaa kenne dhalannaan ittumaan dhaladhe siniiree ittumaan dhaladhe akkasumatti hin jirallee hadhallee borullee jechuudha. Jijjiiramuus hin danda'u rifeensi bilisee hin jijjiiramaa warri jettanii fi hin jijjiiramu isinittan agarsiisa. Galee fakkeenyaaf warroonni kallee mataatti laxxafatanii cirraash akkana dhoksatanii deeman. Hibelaanyi warra dubartii kallee mataatti laxxafattee deemtu fuutanii hibelaanyi gaafa dhaqxe ofirraa fuute si jala dhuftee ciiftu akkatti of jala ciiftu hin beekoon. Tokkommoo akkas isiniin jedha amma gara hojii keenyaatti deemu. Rifeensi kun kan biliseeti moo kan bilisee miti kan jedhutti deemu. Amma gaa filafiitii keessanii kaameraa filafiitii keessanitti biliseen isinitti argisiifti. Warroonni immoo rifeensi kun kan bilisee miti naan jettanii fi ana miti kan itti qaana'u, ana miti kan itti affaru, isintu itti affara isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer, kooment, duuyit gochuudhaan adaraa rabbi, adaraa waaqayyo biraan naagaa yoo na jaalattan biraan naagaa. Isinii galee isiniif immoo warroonni rifeensa keessan kallee kan itti laxxafatan irraan adda kan ta'e akkamitti rifeensa keenya saffisaan guddifachuu dandeenya yoo naan jettan immoo viidiyoo isiniif hin hojjedhaa. Viidiyoo asirratti fideen sii gadhiisa. yuutuuba kiyya irratti mata duree tiktookii bilisee hamboo jala kan jedhu liinkiin hin jira. Gizuma takka kiliinoo goote yuutuuba kiyya keessatti geessa dhaqxee achi keessatti ilaalta jechuudha hanga macarrashaasaa. Amma garuu gara kamitti deemaa jirra? Gara rifeensi bilisee kan shiiti moo kan shii miti kan jedhu itti deemaa jirra jechuudha. Fidadheen dhufeen jira. Kan itti mataa kiyya baqaqsee ilaalu jechuudha. Yoon barbaade kanaanis filuu nan danda'a. Sigareemti siraataan hin miicadhaa, siraataan hin filadhaa, siraataan seera mataa kiyya nan eeggadhaa, rifeensa kiyya nan kunuunsadhaa. Kanaaf ishee xiqqishoo kanaaf filuu nan danda'a jechuudha. Warroonni immoo miicee akkasumas walitti xaqqalee caccabaataa keessaa baasee qibaatitti dibee kunuunfatee hin deemneef hebelaanyi warra jaarsa keessan jala jirtaniif illee hebelaanyi isiniin jedha. Sheer, laayik, kooment gochuudhaan hin irraanfatina. Amma isinitti agarsiisa. Na laala asiin baqaqsa. Asirraan gadi. Sirraan gadi isiniin baqaqsa. Achiin booda kalleen jechuudha laala. Kuni kalleen kun kallee rabbiin biliseedhaa uume malee kallee ani lafaa fuudhee ofitti laxxafee miti jechuudha.
Sinigal amma mo sinifan asirraan sinif qilleensa marakkisaa jira asirraan sinif amma asirra in argitu sinu kun kallee fuuluma kiyyaa wal fakkaata kallee rabbiin na uume jechuudha kallee namni ofitti laxxafeenti achiin booda akkas gootanii kana baqaqsitu akkas baqaqsiisanitti agarsiisa kun qabatamaadhaan rifeensa bilisee ta'uu harragaaggaxaniitu jechuudha kun rifeensa bilisee ta'uu harragaaggaxaniitu jechuudha sinigalee hanga duuba dirasitti banee isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha sinigalee kanaafuu warroonni biliseen rifeensa ishii miti naan jettan itti qaana'a itti affara sinigalee anamti kan itti affaru siniin jedha warroonni viidiyoon kun simbira geesse wantoonni akka anaa na bira gahe kun simbira gahe yoo jiraate maal gootu laayikii viidiyoo hojjedhaatii godhaatii ittiin baasaa biraan sinigalee warroota nuti warra abbaa tiktookii eeyyakkaa nuti warra abbaa maalii eeyyakkaa nuti akkasidhakaa miilli keenya nu cabekaa hin duunekaa hin baanekaa warra jedhu biraan naagaa okay warra saatii 24 kallee mataa irratti godhatee deemu biraan naagaa warri kaan immoo warra na tuqeef malee warra nan xunneef miti warri kaan immoo dhiifama naaf godhaa waan rifeensa qabduu fi gadi baatee biliseen nu qeeqqii naan hin jedhina sinigaltee miti dubbiin naan hin jedhina tokkoffaa warroonni rifeensa namaa bittanii rifeensa namaa ofitti qaqqaltanii deemtan jechuudha birrii ittiin rifeensa namaa bittan ittiin qibaatii bitadha ittiin shaampuu bitadha miicadha keessasaa qulqulleeffadha qibaatii fuudhaa gixxiitti godha guyyaa 3 miicaa filaa qibaatiitti godha kanaan booda ofuma isaatii faaffa'ee ofuma isaatii dheerataa jechuudha yoo ati rifeensa keessa kana qulqulleessuu dhiiste miicuu dhiiste kunuunsuu dhiiste yooti ganaa kan namni biraa kallee irratti hodhee akkasitti kallee irratti sii xamaxamee akkatti sii hodhe fiddee yoo ofirratti laxxafte rifeensuma kee ishee kana ishee qulqullina hin qabne ishee torbanitti gizee akka yookiin immoo torban 2 keessatti torban 3 keessatti miiccitu kalleen namaa sun yoo dhufe kallee irratti gadi laxxafamu kan keessana ishee jirtu sanuu sirraa fudhate wanti si hafuun jiru zeeroo taphaachuudha kanarra maal goota sin gorsala ana si gorsa maalitti gootuun sitti ishee ittiin dhaqxee rifeensa gandaa bittu sana ishee ittiin dhaqxee irratti marfeedhaan hodhisiiftu san maal goota seeti ittiin qibaatii bitiitii maaltu mataa naa dheeressa rifeensi kiyya buqqaa jirta akkamittiin rifeensa kiyya ofirra tursiisuu danda'a jedhaatii warroota akka keenya kana doktora ta'ee anamma doktora dhexo inni kan otoon baratiin doktora eetutti moggaasa bara anamma doktora rifeensaa ta'ee otoon bilisee doktora osoon jedheeyyuu nan danda'a jechuudha sinigalee kanaafuu warroonni rifeensa keessan kunuunfachuu barbaadan kanuma keessan kunuunfadha miicadha kan sinitti haftu wiigii gandaa miti kan sinitti hafu kallee gandaa miti kan sinitti hafu yoo dhumallee kutaa keetti galte ofirraa fuutee lafa keessa waan ta'eef kan sitti haftu immoo ishuma tana waan taateef dhalaan shaamarran na jala jirtan sinuu na jala jirtan warri na jala jirtan immoo warra na jala hin jirreef sheer godhaa qulqulleeffadhaa mataa keessan miicadhaa filadhaa qibaatii dibadhaa sinigalee kanaadha siniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa laayikii sheerii hin dagatinaa okay bye viidiyoo taanu tama walitti deebinutti bye siniin jennee jira